ጌታ ሆይ የምን አዋጅ ነው ብዬ ስጠይቅ በእግዚአብሔር ፊት ስጸልይ ስጠይቅ እግዚአብሔር እንደዚህ ያለኝ ምድሪቱን ባድማ አደርጋለሁ ያለ ምድሪቱን ባዶ አደርጋለሁ ያለ የጥልቅ አዋጅ ተገለበጣለኝ። በኢትዮጵያ ምድር ላይ የታወጀ ክፉ አዋጅ ምድሪቱን ባዶ አደርጋለሁ፣ ምድሪቱን ምድረ በዳ አደርጋለሁ፣ ምድሪቱን ባድማ አደርጋለሁ ያለ የጠላት አዋጅ የጥልቅ አዋጅ ተገለበጣለኝ ጌታ። Dachee Itoophiyaa gammoojjii fi lafa onaa gochuuf kan yaade labsiin galagaleera. Bara kana aangaa'ota mootummaa ajjeesuuf labsii fi karoorri guddaan qophaa'eera. Gaddi biyyoolessaas akka labsamuuf hojii guddaan hojjetamaa jira. Haa ta'u malee Waaqayyoo gadda kana galagalcheera jechuudhaan raajittii Meeroon Dimbaruu dubbattee jirti. Raajittiin dubartii yeroo hedduu waan sodaachisaa fi naasisaa dubbattu kun Afrikaa kibbaa ta'uudhaan erga hatattamaa dabarsiteetu jirti. Maal jette isin biraan geenya. Nagaa fi araarri Kiristoos bakka jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa. Qophii yeroo kanaaf isiniif qindeeffannee isin biraan ga'uuf qabannee dhiyaanneerraa nu waliin tura. Baay'ooliin keessan qophiin keessan dafee nu dhaqqabaa hin jiru jedhaa jirtu. Kunis rakkoon isaa subscribe hin godhanne ta'a yookaan ammoo subscribe godhattanii mallattoo beelii sana banaa hin goone yookaan ol kan jetturra hin godhanne ta'a. Kanaaf warri maatii keenyatti dabalamuu barbaadan subscribe godhadhaa, achis mallattoo beelii sana tuquudhaan ol kan jetturra kaawwadhaa. Ergaawwan keenya like godhaa, yaada keessan ammoo komentii irratti nuuf qoodaa jechaa share gochuudhaanis guddina chaanaalii keenya keessatti ga'ee keessan ba'a. Kallattiidhaan gara qophii keenyaatti wal wajjin haa dabarru. Video kana like gochuudhaan jalqabaa. Kanaan dura akka jedhamaa turetti dhufaatii koronaa fi waraana kaaba Itoophiyaa duras kan dubbatteetti jedhamtu raajittii Meeroon Dimbaruu dheengaddaa immoo ergaa naasisaa argeera jettu dubbattee jirti. Ergaan ishee ajandaa biyyaalessaa kan ta'ee fi yeroo hundumaa ergaa gaddaa yookaan yaaddessaa kan dubbattu dubartiin kun amma immoo Itoophiyaa irratti labsiin labsamee galagareera jechuudhaan dubbattee jirti. Aangaa'onni mootummaas eeggannoo godhaa kan jettu Meeroon Dimbaruu seexanni gadda biyyaalessaa karoorsus Waaqayyo labsii kana karaatti hambiseera jechuudhaan dubbatteetti. Aangaa'onni mootummaa hin ajjeefaman gaddi biyyoolessaas hin labsamu, billaan aangaa'otaaf qaramuu gatiin hin qabu jechuudhaan dubbattee jirti Meeroon Dimbaruu. እየጸለይኩ ያለ እግዚአብሔር እንደዚህ ያለኝ በኢትዮጵያ ላይ የታወጀ አዋጅ ተገለበጠ፣ አዋጁ ተገለበጠ፣ አዋጁ ተገለበጠ ብሎ 3 ጊዜ እንን አሰማኝ። ጌታ ሆይ የምን አዋጅ ነው ብዬ ስጠይቅ በእግዚአብሔር ፊት ስጸልይ ስጠይቅ እግዚአብሔር እንደዚህ ያለኝ ምድሪቱን ባድማ አደርጋለሁ ያለ ምድሪቱን ባዶ አደርጋለሁ ያለ የጥልቅ አዋጅ ተገለበጠ አለኝ። በኢትዮጵያ ምድር ላይ የታወጀ ክፉ አዋጅ ምድሪቱን ባዶ አደርጋለሁ፣ ምድሪቱን ምድረ በዳ አደርጋለሁ፣ ምድሪቱን ባድማ አደርጋለሁ ያለ የጠላት አዋጅ የጥልቅ አዋጅ ተገለበጠ። ከዛ ሁለተኛው ጌታ ምን አለኝ? በባለስልጣናት ላይ በከፍተኛ ባለስልጣናት ላይ የታወጀ የሞት አዋጅ በዚህ ዓመት ብሔራዊ የሐዘን ቀን አደርጋለሁ ብሎ ከፍተኛ ባለስልጣናትን በመግደል ብሔራዊ የሐዘን ቀን በኢትዮጵያ ምድር አደርጋለሁ ብሎ የታወጀ የጥልቅ አዋጅ ተገለበጠ አለኝ። ብሔራዊ የሐዘን ቀን ሊያደርግ የታወጀ የጥልቅ ከፍተኛ አዋጅ እግዚአብሔር ገልብጦታል። itti dabaluudhaanis Sudaan kibbaatiifis kadhadhaa jettee jirti. Afrikaa kibbaatti kadhannaa irratti argama kan jette dubartiin kun Sudaan kibbaa walakkaa dukkanni buufateen arga haa kadhannuuf jechuudhaan dubbattes jirti. Sudaan kibbaa biyya ollaa Itoophiyaa taate yommuu ta'u gaddii fi dukkanni irratti qopheeffamee akka jiruu fi Waaqayyos akka oolchuu kadhachuu qabnas jechuudhaan ajummaa sodaachisaa Sudaan kibbaa irratti dubbattes jirti. bal'insa kunooti daawwanne oltaa deebno. እግዚአብሔር ሽሮታል፣ አዋጁን ገልብጦታል፣ ሽሮታል። ጌታ ያለኝ ነው። አዋጁ ተገለበጠ፣ አዋጁ ተገለበጠ፣ አዋጁ ተገለበጠ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር አዋጁን ስለገለበጠ እግዚአብሔርን እናመስግን። ምክንያቱም
ብዙ ቀን ስለ ኢትዮጵያ ጸልየናል። ብዙ እናቶች፣ ብዙ አባቶች በኢትዮጵያ ምድር ያላችሁ፣ ከኢትዮጵያ ምድር ውጭ ያላችሁ በጣም ብዙ ሰዎች ስለ ኢትዮጵያ የምትቃጠቱ አላችሁ። እስቲል እኔ እግዚአብሔር በሚሰጠኝ መልእክት እንኳን ወደዚህ ሚዲያ መጥቼ መልእክት ስናገር ስንጸልይ በሐዋሳ ድል ብስራት ቤተክርስቲያን ረጅም ወራት ሲጸለይም እየጸለይን ነው ያላችሁ መልእክታችሁ ምትልኩልኝ አላችሁ። አሁን እግዚአብሔርን አመስግኑ። ተደጋጋሚ ስለሰማሁት ይህንን ድምጽ ወደ እናንተ መልእክቱን ይዤ መጥቻለሁ። ብዙ ቀን እንጸልይ ብዬ እንደመጣሁት አሁን ደግሞ እግዚአብሔር አዋጁ ተገልብጧል ብሎኛል። ስለዚህ እግዚአብሔር አዋጁን ስለገለበጠ በዚህ ዓመት ሐዘን ብሔራዊ ሐዘን ሊያደርግ የነበረው የጠላት አዋጅ ስለተሻረ እግዚአብሔርን እናመስግን፣ እግዚአብሔርን እንባርክ። ከዛ ቀጣዩን ስራ ደግሞ እግዚአብሔር ይሰራል። አሁንም ምድራችንን በሰላም ይባርካታል። ፈጽሞ ሰላም እስክታገኝ፣ ፈጽሞ ረፍት እስክታገኝ መጸለያችንን አናቆምም፣ እንጸልያለን። ታርፍ ድረስ በእግዚአብሔር ፊት እንጮሃለን፣ እናመጣለን። አሁንም ጸሎታችን ይቀጥላል። ግን እግዚአብሔር የጥልቅን አዋጅ ስለሻረ፣ የጥልቅን አዋጅ ስለገለበጠ እግዚአብሔር እናመስግን። ምክንያቱም እግዚአብሔር አመስግኑኝ ብሏል። እናመስግን ጌታ። ጌታ የተባረከ ይሁን። ሌላው ያየሁት ስለ ደቡብ ሱዳን ነው። ምናልባት ይህንን መልእክት የምትመለከቱ በተለያየ ስፍራ ያላችሁ እግዚአብሔር ስለ ዓለማትም ስለ ኢትዮጵያም ሲናገረኝ አብራችሁኝ የምትጸልዩ የምትተጉ ቅዱሳን በጣም የተወደዳችሁ ቅን የእግዚአብሔር ሰዎች መልእክቱን ሁሉ በቅንነት የምትረዱ የእግዚአብሔር ሰዎች ስለ ደቡብ ሱዳን ጸልዩ ብሏል። ምክንያቱም በደቡብ ሱዳን ላይ ምን አየው? ግማሽ ጨለማ ሲሆን ምጥ ጭንቅ ሲሆን አየው። ደቡብ ሱዳን ላይ ምጥና ጭንቅ ሲሆን አየው። ስለዚህ ስለ ደቡብ ሱዳን ደግሞ በእግዚአብሔር ፊት እንድንጸልይ በጌታ ፍቅር አሳስባቸዋለሁ። እግዚአብሔር አባት ሆይ ስለሰጠን ጊዜ እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ሆይ ጠላት ክፉን አዋጅ ሲያውጅ አንተ የጠላትን ሐሳብ ስትገለብጥ፣ ጠላት ክፉ ጉድጓድን ሲቆፍር አንተ የጠላት የቆፈረውን ጉድጓድ ስትደፍን፣ ጠላት ክፉ ወጥመድን በሀገሬ ላይ ሲጠምድ አንተ የጠላትን ክፉ ምህረትና ቸርነት ሀገራችንን ኢትዮጵያን አባቶቻችንን እናቶቻችንን ወጣቶቻችንን መሪዎችን ሁሉ እየደገፈ ለዚህ ሰዓት ስላደረሰን እናመሰግናለን። አቤቱ እግዚአብሔር ሆይ ስላደረከው መልካምነት ስለገባው ጣልቃ መግባት ሁሉ እናመሰግናለን። ከጠላቶቻችን ቁጣ ይልቅ ያንተ ምሕረት በምድራችን ላይ ስለበዛ፣ ከኛ ድካም ይልቅ ያንተ ብርታት በምድራችን ላይ ስለበዛ እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግናለን። ከኛ መራራቅና መለያየት ይልቅ ያንተ ፍቅር ያንተ ቸርነት በምድራችን ላይ ስለበዛ እናመሰግናለን። አሁንም ለሀገራችን ኢትዮጵያ ሰላምና ረፍት እንዲሆን እንጸልያለን። እንደተናገርከን ኢትዮጵያ እንድታፈጥን እንጸልያለን። አሁንም ባለስልጣናቶች መሪዎች በደም ይሰወሩ። አሁንም በተለያየ አቅጣጫ በክፋት የሚታቀዱ ክፉ እቅዶች ሁሉ ከምድሪቱ ላይ ይፍረሱ። ሰላም ለደቡብ፣ ሰላም ለምዕራብ፣ ሰላም ለምስራቅ፣ ሰላም ለሰሜኑ፣ በአራቱም ማዕዘናት ሰላም ይሁን። አባቶቼ እናቶቼ ይረፉ። ወጣቶች በእረፍት ይመላለሱ። የወጣቶች የእጆቻቸው ስራ ይባረክ። ሰራተኛው ስራው ይባረክ። በኢየሱስ መውጣት መግባታቸው ሁሉ የተባረከ ይሁን። ቸርነትና ምሕረት በምድራችን ኢትዮጵያ ላይ ይሁን። በጎነት በምድራችን ኢትዮጵያ ላይ ይሁን። እግዚአብሔር ሆይ አርሶ አደሮች የሚዘሩት ይብቀል፣ ሰራተኞች የሚሰሩት ይከናወን፣ አስተማሪዎች የሚያስተምሩት በክርስቶስም በነገር ሁሉ እንድትረዳቸው እንድትደግፋቸው ጸልይ። በርዳዲ ጉባ ታይን አርጋሜ ጎንፎል ፊናሰና ሲከን ጎንፈሜ መጫፎት ጩፋ ሙትችኔ በኔ እንጅ ሳይፉ ኢየሱስ ተወርገሜ አትጉዳዳ ሁንዱማ ብታ ጃላለኬቲ ሁንደሩን ፈታ አትጉዳዳ ሁንዱማ ብታ ጃላለኬቲ ሁንደሩን ፈታ ስለ ቸርነት ይገሎ ላፍትቲ ጀለላ ሞተቲ አሬቱ ይወራ በዛ ያንተ ስራ ገበርሂ ነሞ ሞት ያልቀልጉዮ
ነጩ ፈረስ ላይ የተቀመጠው ጽድቅና ስልጣን በእጁ የሆነው ፊቱ እንደ ፀሐይ ነው የሚያበራ እንዘምርለት ስለሱ ላውራ ነጩ ፈረስ ላይ የተቀመጠው ጽድቅና ስልጣን በእጁ የሆነው ፊቱ እንደ ፀሐይ ነው የሚያበራ እንዘምርለት ስለሱ ላውራ እንካ ምስጋና እንካ እልልታ እንካ አምልኮዬ ኢየሱስ ጌታዬ እንካ ምስጋና እንካ እልልታ እንካ አምልኮዬ ኢየሱስ ጌታዬ ኦ ገለተኬ ኦ ገለታ ኦ ገለተኬ ኦ ገለታ ኦ ገለተኬ ኦ ገለታ ኦ ገለተኬ ኢየሱስ ኦ ገለታ Waaqummaa kee himeftu yuunan qubsu hamma geessu dubbachuudhaan mul'isu dachaaf samii ifa jiru hundaa kanarra isan buuneen jijjiiramne si argeera Waaqummaa kee himeftu yuunan qubsu hamma geessu dubbachuudhaan mul'isu dachaaf samii ifa jiru hundaa kanarra isan buuneen jijjiiramne si argeera Waka gudda Yesol bate Jirtol fate Moti gudda Yesol bate Jirtol fate Waka gudda Yesol bate Jirtol fate Moti gudda Yesol bate Jirtol fate nifannot bae angafni naga nifannot bae du'e yomachi nafe du'a ka'e angafni naga nifannot bae angafni naga nifannot bae du'e yomachi nafe du'a ka'e angafni naga nifannot bae angafni naga nifannot bae du'e yomachi nafe du'a ka'e angafni naga nifannot bae angafni naga nifannot bae du'e yomachi nafe du'a ka'e Keenya du'e ofii fudhate gatii cubbuu keenya hunduma fiite qomoo ormaa turre ni nu filate lammiilee waaqarra nu dabalate olaaraaraati Yesuus olaaraara isa fannoo baate dhiibee garaa olaaraaraati Yesuus Oladifamati Yesus oladifama karasatin jire tula argama oladifamati Yesus oladifama karasatin jire tula
namatu cubbuu dhiiga ofii baasuun ulfaatu nuti waaqannee lubbuu isaa hiiree du'aaf baadisaarraa ofiif nu fuuree ba'aa gurguddaa baachuu namatu cubbuu dhiiga ofii baasuun ulfaatu nuti waaqannee lubbuu isaa hiiree du'aaf baadisaarraa ofiif nu fuuree. Angafni nagaa inni fannoos ba'ee, angafni nagaa inni fannoos ba'ee, du'ee yoomatti nafee du'aa ka'ee. Waggaa cubbuu keenya nurraa tarsaasee ifa bara baraa keessa nu jiraachisee. Angafni nagaa inni angafni nagaa inni fannoos ba'ee, du'ee yoomatti nafee du'aa ka'ee. Harki sidaachee hin qabne hin dandeenye dhufuun fayyina keenya galma hin geenye. Angafni nagaa inni fannoos ba'ee, angafni nagaa inni fannoos ba'ee, du'ee yoomatti nafee du'aa ka'ee. Amma du'ii geessu nutti agarsiisee cubbuuf abarsasaa nurraa calaasee. Angafni nagaa inni fannoos ba'ee, angafni nagaa inni fannoos ba'ee, du'ee yoomatti nafee du'aa ka'ee. Inifee dukkanni keenya bitaamnee garboomuun keenya cubbuu fi adaba isaarraa Yesuusin qabanne tollaa'e. Inifee dukkanni keenya bitaamnee garboomuun keenya cubbuu fi adaba isaarraa Yesuusin qabanne tollaa'e. Daawwattoota keenya Kiristiyaan Miidiyaan namoota membershiippii nuuf ta'u fedha qaban simachuudhaaf carraa gaarii fi gammachiisaa seena qabeessa qopheessee jira. Harri ammummaa viidiyoo kanarraa ilaaluun tartiiba kana hanga xumuraatti hordofuun maatii murteessoo dhaabbata keenya ta'a. Jalqaba irratti chaanaalii yuutuubii Kiristiyaan Miidiyaarraa erga seentanii booda sabskiraayib kan jedhu fuuldura jooyin kan jedhu tuqxu. Namoonni Itoophiyaa keessa jirtan yookaan jooyin kan jedhu isiniif fiduu didee yookaan hin jirre ammoo VPN yookaan piisfoonii yoo fayyadamtan isiniif fida. Achis jooyin kan jedhu erga tuqxanii booda sadarkaa maallaqa arjoomtan sadii isiniif ka'a. Kan jalqabaa birri kan jedhu, kan itti aanu warqee kan jedhuu fi kan dhumaa daayimend kan jedhudha. Hamma maallaqa ittiin miidiyaa keessan Kiristiyaan Miidiyaa cinaa dhaabbattan erga filattanii booda fuuldura isaa kan jiru jooyin kan jedhu tuqxu. Achi booda maallaqa keessan maaster kaardii yookaan viizaa kaardii yookaan kireedit kaardii irraa warri fayyadamtan odeeffannoo jiru lakkoofsa kaardii keessan irra jiru guutu. Xumura irratti warri kireedit kaardiis akkasuma maaster kaardiis ta'uu odeeffannoo barbaachisu erga guuttanii booda baay kan jedhu dhuma irratti kan argamu kana tuqxu. Ergasii jalqabdanii maatii keenya warra murteessoo taatu. Kana gochuu keessanii dhaabbanni keenya Kiristiyaan Miidiyaan sagantaa galateeffannaa qopheessuudhaan waraqaa ragaa isiniif qopheessuun ifatti isin galateeffataa isinis eebbisa. Dabalataanis gaaffii baay'ooliin keessan nuuf dhiyeessitaniin akkaawuntii baankii keenya isiniif maxxansuu jaalanneerra. Akkaawuntii baankii daldala Itoophiyaa, baankii Awaashi fi baankii Oromiyaa keessaa kan isiniif salphatu fayyadamaa jecha bu'aa deeggarsa keessanii dhiyootti argitu. Wayita nu deeggartan iskiriinshotii isaa nuuf ergaa. Waan Kiristiyaan Miidiyaa cinaa dhaabbattaniif gooftaan isin eebbisu. Waggoota dheeraadhaaf kiristaanonni miidiyaalee ittiin sagalee isaanii ibsatan dhabuun rakkataa turaniiru. Bari'uun waan hin oolleef maarree kunoo Kiristiyaan Miidiyaa sagalee nuuf ta'aa jira. Kanaaf miidiyaa haqaa odeeffannoo dhugaadhaaf wayitaawaa yuutuubii Kiristiyaan Miidiyaa subscribe like share godhaa. warra sagalee dhabaniif sagalee ni taana. Yesuus fayyisaadha.
Egaan daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa qophiin yeroo kanaaf siniif qindeeffannee kanneen hanga ammaatti daawwattanidha. Yeroo jalqabaaf yookaan qophii keenya walakkaatti gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan subscribe gochuudhaan mallattoo beelii sana fuulduratti sinii ba'u ala tokko gadi tuquun ol kan jettu irra kaawwachuu akkasumas like share gochuun saanduqa yaadaa keessatti immoo yaada keessan nu kaa'uu hin dagatina. Sa'aatii muraasaa booddee odeeffannoo haaraaf gara biraatiin hamma deebinee ol arginutti turtii gaarii siniif haa ta'u nagaan tura.